Finxaaliyiin faannoo Amaaraa uummata Oromoo Walloo irratti haleellaa raawwachaa jiraachuun himamee jira. Hanga ammaatti namoonni 18 kan du'an yoo ta'u, Oromoon Walloo falmachaa jiraachuu qaamoleen nageenyaa godinichaa waliif TV'tti himanii jiru. Girmaa Guddisaa gabaasa bilbilaa qindeesseera. Yeroo dheeraaf mootummaan finxaaliyyii kan jedhaman hidhattoonni faannoo Amaaraa uummata Oromoo Walloo irratti haleellaa banuun yakka ajjeechaa fi miidhaa qaamaa dhaqqabsiisuu erga eegalanii waggoota lakkoofsisee jira. Finxaaliyyiin kunneen yakka ajjeechaa, miidhaa qaamaa fi saamicha kan raawwatan ammoo daangaa Oromiyaa cabsanii seenuun akka ta'e jiraattonni kan himan yoo ta'an, kun ammoo Oromoo Walloo irratti yaaddoo guddaa ta'aa kan turedha. Jimaata darbeerraa kaasee hidhattoonni finxaaliyyii faannoo haleellaa uummata Walloo irratti raawwataniin lubbuun namoota 18 darbee jira. Jiraattonni waliif TV'tti himanii jiru. Haleellaa finxaaliyyiin kunneen bananiin saamichi raawwatamee jira. Dabalataanis hawaasa Oromoo Walloo biratti namoota jajjabootaan dhabnee jirra. Kun ammoo nu gaddisiisee jira jechuun jiraattonni himanii jiru. Namoonni amma dhuman 18 kan isaanii qabeenya loon illee hangana dura fudhatanii jiran yeroo mallattoomsi lolli kun qabu loon Mahammad Aliyyi kan jedhamu loon isallee fudhatanii qabeenya isaanii isaan agartee rafaasallee loon fixaa turanii halaala meeshaa guddaadhaan namoota agartee namoota jajjaboo agartee namoota biyyiitiin agartee qabdi kennee boonni agartee ijoollee qaxalee qeerroo ajaa'iba kan nurraa fixanii baay'ee gaddi guddaadha agartee kan nama nutti galee jiru. Muhammad Abduu gargaaraan ispeektiraa yoo ta'an dhimma nageenya wal qabatee naannicha keessatti maaltu deemaa jira jennee gaaffii gaafannee ture. Isaanis magaalaan amma keessa jiru keessatti nagaadha, garuu gandoota kanneen akka Diimtuu jedhamtu keessatti hawaasa Oromoo Walloo irratti miidhaan dhaqqabaa jira. Kana kan raawwachaa jiru ammoo hidhattoota faannoo jechuun yoo himu, kana ammoo uummanni hanga humna isaatiin ofirraa qolachaa jiraachuu waliif TV'tti kan dubbatan. Akka magaalaatti waan jiru nagaa maddii isa keenyan araaras goonee jirra naannoo Efraataan Nagidimuu waliin. Diimtuu bakka jedhamutti guyyaa muraasa dura rakkoon cimaan kan ture. Bakka sanattis immoo kan uummata keenya miidhaarra geessaa jiru faannoo garee faannoo jedhamee beekamu. Gareen kun yeroo adda addaa karaa adda addaatiin rakkoo uummati kan jiru. Kan ammoo uummanni keenya haala danda'een ofirraa deebisaatti kan jiru. Kaayyoon finxaaliyyii faannoo inni ijoon uummata Oromoo Walloo balleessuu, uummata Oromoo Walloo qeef qabeenya isaarraa buqqisuu akka ta'ee fi dabalataan ammoo fonqolcha mootummaa irratti raawwachuu akka ta'e gargaaraan inspeektara Muhammad Abduu kan himan yoo ta'an, kaayyoon isaanii kun garuu hin milkaa'u jechuun himanii jiru. Oromoo Walloo balleessuu, fonqolcha mootummaa irratti hojjechuu, fonqolcha kana hojjechuudhaaf uummanni kuni kaayyoon isaaniidhaa baay'ee bal'aadha. Kanatti ibsee xumuruu hin danda'u. Kuni akka biyyattis ni beekama, mootummaanis ni beeka. Kaayyoon isaanii baay'ee dheeraadha. Akka carraadhaa amma dursanii mootummaa federaalaatiin walitti bu'an malee jalqaba uummata kana balleessuudha arma. Uummata Oromoo godina kana asii balleessuudha kaayyoon isaaniidha. Garuu kana hoomiyyuu gochuu hin danda'an, yoomiyyuu galmaan gahuu hin danda'an kana. Yeroo ammaa kanas uummanni haala yaaddeessaa keessa jiraachuu jiraattonni dubbatanii jiru. Haalli baay'ee of yaaddeessaadha. Haalli amma jiru baay'ee rakkisaadha. Baay'ee waltaadha hin beekamu. Hundinuu falsama taa'eeti gartee afaa jiru. Mata gartee daangaa naannoo maraa dhiyaatu kana gartee of eeggatii jira malee baay'ee yaaddeessaadha yaadni jiru. Wayita rakkoon akkanaa kun uumamutti uummanni mootummaa wajjin ta'uun rakkoo jiru adda baasuun diina ofirraa qolachaa jiraachuus inspeektar Muhammad Abduun dubbatanii jiru. Rakkoon adda addaa gamta uumamu uummanni keenyas mootummaa federaalaa maddii dhaabbate gahee isaa dhaabachaati kan jiru. Qaamni mootummaa arma jirus yeroo dhiyoo rakkoon kun uumametti haala adda baasuurra kan ture. Dabalataan mootummaan federaalaa rakkoo kanaaf xiyyeeffannaa kennee qaamolee uummata irratti miidhaa dhaqqabsiisaa jiran irratti tarkaanfii akka fudhatu gargaaraan inspeektar Muhammad Abduu yaada isaanii karaa toora bilbilaatiin waliif TV dhaamanii jiru. Mootummaan federaalaa waan kana barutti hubate xiyyeeffannootti kennee qaama uummata irratti miidhaa geessaa jiru kanarratti tarkaanfiin akka fudhatamu jechuudha kanaan barbaadu. Bifuma wal fakkaatuun uummanni Oromoo hamma dandeen akkasumas kallattii jiru irraan uummata Oromoo Walloof cinaa akka dhaabbatan jechuun jiraattonni dhaamanii jiru. Marratti kanneen jiru barbaadu uummanni Oromoo alaafii keessa daqiiqa fi sekoondii osoo nu qubanne gartee waan barbaachisaa ta'e akka nu bukkee dhaabbatanii kabajaan isin gaafan. Ayyee ulfaadhu galatoomne. Mariin nagaa marsaa lammataa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu adeemsifamu bakka ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa argame Taanzaaniyaatti eegalamee jira. Asaantii Muhammad gabaasa maddeen adda addaa akka ta'an nutti dhiyeesti.
Marii Zanzibar Taanzaaniyaatti qondaaltonni olaanoon mootummaa federaalaaf bakka buutonni waraana bilisummaa Oromoo gaggeessuun ibsa kennanii cufan booda yeroo lammaffaatiif mariin eegalamuu marsariitii irratti oduu kan qoodu maddi oduu Addis Standard gabaaseeti jira. Ibsi baatiiwwan dura gareen lachuu marii Zanzibaritti gaggeeffame ilaalchisuun kennan wal fakkaataa ture. Garuummoo waan irratti waliif galanii fi irratti wal dhaban utuu hin ibsin darbanii akka turan ni yaadatama. Murtii ji'ootaa booda marii marsaa lammaffaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Kumsaa Dirribaa yookaan baay'inaan Jaalmarroo jedhamuun beekamu hirmaachise kibxata kaleessaa Taanzaaniyaa Daar es Salaam keessatti eegalamu maddeen dippiloomaasii dhimmichatti dhiyeenya qaban lama akka itti himan Addis Standard beeksiseeti jira. Garuummoo mootummaan Itoophiyaa karaa sabaa himaalees ta'ee qondaalota dippiloomaasii isaatiin hanga nuti gabaasa kana qindeeffannutti waan ibseen qabu. Gabaasni Addis Standard kun akka akeekutti gargaarsa fi haala mijjeessummaa giddugaleessota alaatiin Jaalmarroon daggala lixa Oromiyaa keessaa helikoophteraan gara buufata xiyyaara Dambidoollootti dhiyoo jirutti erga geeffame booda xiyyaaraan gara iddoo mariin kun gaggeeffamu Taanzaaniyaatti balali'eeti jira. Kunis marii fuullee hooggantoota waraana olaanoo mootummaa federaalaa waliin taasisu isa jalqabaa ta'a. Gabaasni kun osoo hin bahin dura kaleessa barii irraa kaasee fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa fi gareeleen mootummaa Itoophiyaatti dhiyeenya qaban wanta ta'e osoo hin ibsin yaa rabbi dhugaa godhi jechaa marsaalee hawaasaa isaanii irratti maxxansaa oolan. Ergasii garuu gabaasni kun bahe. Ji'a eeblaa bara kanaa keessa bakka bu'oonni gama lamaanii yeroo jalqabaaf wal arguun marii torbee tokkoof ture Taanzaaniyaa Zanzibar keessatti kan gaggeessan yoo ta'u kunis wal dhabdee waraanaan waggoota 5f dhiyaatu naannoo Oromiyaa keessatti uumame xumuruuf waliigaltee irra ga'uuf kan kaayyeeffate ta'uu ibsameeti jira. Gamoonni lachuu marii taasifame irratti fooyyeen gaarii argamuu kan ibsan yoo ta'us mariin marsaa tokkoffaa kun waliigaltee malee xumuramee ture. Mootummaan federaalaa marii kana baay'ee kan jajjabeessu jechuun ibsus garuu marii marsaa kanaa keessatti dhimmoota tokko tokko irratti waliigaltee irra ga'uun hin danda'amne jedheeti jira. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo dhimmoota tokko tokko irratti wal hubannoorra kan hin ga'amne ta'us marii marsaa kanaa irratti dhimmoota siyaasaa ijoo irratti waliigaltee irra ga'uun hin danda'amne jedhee ture. Miidiyaan Addis Standard maddeen dippiloomaasii irraa akka hubatetti qondaaltonni olaanoo mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa keessaa hammataman akkasumas miseensonni waraana bilisummaa Oromoo bakka bu'an lama torban 3 darban keessatti marii siyaasaa haaromfame taasisuun bu'aa gaarii argame marii kaleessa eegalee qondaaltota waraanaa olaanaa gama lameenii jidduutti adeemsifamaa jiruuf karaa saaqeetii jira. Aangawoonni marii siyaasaa torban 3 darbaniif adeemsifame irratti hirmaatan mariin kun gara waliigaltee mallatteessuutti yoo ce'e akka itti makamanii eegama jechuun maddeen dippiloomaasii ibsa kennuudhaaf hayyama waan hin qabneef maqaan isaanii akka hin dhaamne barbaadan maqaa hirmaattota marichaa osoo ifa hin godhin Addis Standarditti himaniiti jiru. Haala mijjeessitoota marii kanaa keessaa tokko abbaan taayitaa misooma mootummaa gidduu yookaan IGAD barreessaa olaanaa IGAD Dr. Warqina Gabayyoo marii kana keessatti haala mijjeessaa giddugaleessaati kan jedhan maddeen dippiloomaasii kunneen warra walitti dhufeenya cimaa qaban qaamolee mariisisan waliin qabuu fi muuxannoo bal'aa qaban irraa kan ka'e abdiin marii kana marsee jiru daran cimee jira. Hirmaannaan inni marii kana keessatti taasisu garee lamaaniin beekamtii argateera jedhan.